abbaa keenna. Seenaa nutis akka abbaa keenyaa jedhe artist Caalaa Bultume. Toorarraa namni hin jiru. Liiviin kiyya kunillee warra flow lakkaawatu malee warra hirmaatu waan qabu. Nama lama qofaan irra jirtanii mee sagaleen kiyya dhaga'u akkamittiin beeka duuba? Sagaleen kiyya dhaga'amame naaf laadhaa odeeffannoo. Harawaa takka jechuudhaaf fin dhufee lama yoon jedhe gaa isin tursiisa takkitti man jedheetiin ba'a. Jittaa san sheer godhi. Aalamu duniyaa waliin gahe akka pirezidaantii maameen baanu sanitti. Aalamu duniyaa waliin gahe sheer godhaati. Okay. Tokko lama sadii mana ho'isaa jirra akka dhuftaniif. Beellamni gaadha mana kiyya irratti mitiire. Kotta. Dhageeffattaa jirtan fakkaattu gaa sagaleen kiyya dhagayamaa hin dhagayamuu gaa isintu beeka. An quba hin qabu lakkoofsa tokko ol darba. Sagaleen kiyya akka gaariitti isin bira dhagayamu naa beekuudhaaf akkanis isinii beekuuf gaa lakkoofsa tokko ol darbame. Hafiza Ali Shawaa lakkoofsa tokko hin dhagayama ol darbe. Mata dureen kiyya har'aa an qabadhee dhiyaadhe gaa akkuma gubbarratti ibsee OMN fi yookiin Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii fi aanol irratti maaf duulamaadha eeyyeen egaa kana namoonni hedduun jedhaati jiran jedhuuf deemnaarrallee. Mata duree tana lamaan irratti qabadhee dhiyaadhee gaa waan takkaa lamaanillee jedheeti gaa toora kanarraa isinii lallabuuf hin deema. Jalqaba irratti OMN itti maaf duulan? Eeyyeen egaa sababni OMN itti duulaniif sababoota adda addaa hedduudha tarreessuu dandeenya. Uummanni Oromoo OMN dura dhufaatii OMN dura akkam turee akkam keessa OMN bira gahe kan jedhu laaluu qabna jalqaba irratti. Osoo OMN gad dhaabbatee sagaleen Oromoodhaa addunyaa guutuudhaa neetworkii takkaan walitti hidhamtee wal hin qaqqabin duratti uummanni Oromoo
baay'ee akkuma seenaadhaa fi qabsoo fi wantoota adda addaa keessatti illee dhiitamaa ture. Karaa gurra miidiyaatiin illee dhiitamaati ture. Hiyyoomaa ture, salphataati ture, rakkachaati ture. Fakkeenyaaf FBC yookiin Faana Broadcasting Corporation sun yeroo hundaa duulli inni labsu, odeeffannoon inni dabarsu, odeeffannoo waa'ee uummata Oromoo salphisu, xiqqeessu, laamsheessu, kara hin beekamneen gubbaa waan biraa dibanii kabar godhanii kara keeysaatiin wanta seenaa uummata Oromoo balleessu qofa irratti dokumantaroota adda addaati hojjetaati turanii. Gaa kuni namuutu ni beeynaa. ETV'n sa'aatii 24 kan hojjetu sa'aatii takkitti qaba afaan Oromootiif. Sa'aatii san keessattillee wanta uummata Oromootiif dubbatuu hin qabne gulaalanii wanta akka ajandaa isaaniitiif ta'u qofa irratti dubbatan dabarsaati ture. Uummanni Oromoo sagaleen isaa ukkaamamee dhiphataa, sagaleen isaa saamsamee, yaada isaa ol hin baafatu, namni isa odeeffatu hin jiru, oomisha ofii hin beeksifatu, mul'ata takkallee osoo hin qabaanne deemee OMN hin bira gahe. OMN hin bira erga gahe hoo OMN akkam tayaa jira, akkamitti tayaa jira? OMN erga gaafa hayyoota Oromootiin, beektota Oromootiin, qabeenya Oromootiin uummanni Oromoo miidiyaa mootummaa baajata kaffaluuf san dhiisee ufii kennaa uf dandeenya jedhee baajata ufiitiin kiisa ufiitii baasee miidiyaa kana hundeeffatee uummanni Oromoo rakkoo sagaleen isaa ukkaamamuu jalaanii bahee ala taa'eetiniin uummata Oromoo dhiifama obboleewwan kiyyaa irraa na fageessanii asumaan na laalaa himuudhaan narra bilbilanii irraa na baasanii cufeeti jira. Amma sagaleen kiyyan dhaga'ama na fakkaata. Haasaa bakkuma dhaabirraa itti isinii deebi'a. OMN erga sagalee uummataa ta'e uummanni Oromoo kiisha ufiitiin, mallaqa ufiitiin, dandeettii ufiitiin, hayyuu ufiitiin, nama ufiitiin, gaazexeessitoota illee tan ufiitiin waa hundaan harkaa fi qabeenya ufiitiin ijaarrate uummanni Oromoo bilisummaa karaa miidiyaatiin qabu, hacuuccaa karaa miidiyaatiin irra tursan ofirraa hobbaafatee ture. Uummanni Oromoo erga gaafsaniiti shabakaan isaa haanni isaa walii hidhamee addunyaa guuturraa wal dhagahuu, hayyoota Oromoo ittiin beekuu, oomisha ofii ittiin beeksifatu, ufiifuu wal beekuu tokkummaa taheet miidiyaan OMN kun miidiyaa ta'e gurra qofa osoo hin ta'in uummata Oromoo tokkoomsuu irratti uummata Oromootiif akka qabsoo akka wantee fi gaachanaatitti taheeti tajaajilaa ture. Ergamootu inni as nuu bahe waa hedduu ofirraa hobbaafanneeti jirra. Maaf itti duulama? Sababni itti duulamuuf guddaan kana muutuu beekuu qabu tokkummaa uummata Oromoo ijaare, uummata Oromootiif sagalee ta'e, sagalee kenna bira dabree sagalee cunqurfamtoota warra sagalee hin qabne voiceless warra ta'an saniif sagalee taheeti addunyaadhaaf ol baasaa jira. Kanaan ala badiin inni dalagee takka hin jiru. Kijibaan yoo taate akka miidiyaalee biyya keessaa sanitti wanti kijibaa hin jirtu. Seera ulaagaaleen miidiyaa guutuu qaban warri guutuu hin dandeenye ulaagaalee kamiinuu yoo taate warra amma biyya keessaa miidiyaa jedhanii miidiyaa mootummaa jedhanii uffafarsaa jiran sanii isaan sanirratti kasilaa hanga cufaatidha adabbiin irratti godhamuu qabu. Miidiyaa walabaa, miidiyaa baajata mootummaa irraa hin barbaanne, miidiyaa sadarkaa addunyaatti kwaalitiileen, istaandardiileen, madaallii seera ulaagaatiileen ulaagaalee guutee argamu kana yeroo hedduu tokkummaa inni uummata Oromoo ijaare. Kanaaf jecha ofirraa cufuudhaaf tokkummaan uummata Oromoo akka hin dhaabbanne, uummanni Oromoo caayaa takka jalatti akka tokko hin taane, uummanni Oromoo akka wal hin dhageenyeef irratti duulamaa jira. Uummanni Oromoo hoo maal gochuu qaba? Miidiyaa harka ofiitiin gad dhaabbatee, qabeenya ofiitiin gad dhaabbatee, mootummaa irraa humaan eeyne, gargaarsa humaatu irraan eeyne, miidiyaa uummata isaa isa tokkoomse kana uummanni Oromoo kanneen tokkummaa ofiitii fi bilisummaa ofiitiif yaadan jechuudha miidiyaa kana jabeeffatuudha qaban. Gabaabumatti tanuma miidiyaan akka jarri jettu san beeksisa irratti baasuudhaan ajaja itti kennuun, doorsisa itti kennuun, waraqaa itti barreessuun, hojjetaa isaa bakka arganitti hidhuun, saatalaayit irraa cufna jinnii jaankaa jechuun tokkollee OMN'n sakandii takkaafillee of duubatti hin gufachiisu. Maali? Uummanni Oromoodha. Uummanni bal'aan, uummanni irree qabu, uummanni dinagdee qabu, uummanni qarooma qabu, uummanni sammuu qabu, uummanni aangoo hin qabne
jechuu isa duuban jira. Miidiyaa cunqursaa isaaf lallabu kana ummanni Oromoo isa duuba jira. Osoo taate Abiyyi yartuu kaleeysa mana masaraa mootummaa masara kaaznan duwwaa masara keessi isaa onaa keessa isaa rirmee nyaattee shamee jiguuf ka'e ummanni Oromoo dirqiin utubee teessoo jalatti qabee isas aangotti harkaan ol dhiibee akka nama gaara baasu ol baase kanaa miti. Wayyaaneen akka Afrikaatitti mootummaa jabaa jedhaman. Wayyaaneen waraananis dinagdeenis yeroodhanis muuxannoodhis gahumsa guddaa qaban. OMN'n seeranis heeranis humnaanis dinagdeenis cufuu dadhaban. Maal fiduu danda'a Abiyyiin? Huma takka raatuun kaleessa achi harka kennan Oromoon nu ceesisi amaanaa jettee itti kennite. OMN'n miidiyaa ijaaf gurra ummataa ta'e miidiyaa ummata Oromoo cufuu abadan hin danda'u. Ittillee hin shakkinaan sodaatina. Tana dhumneeti banna malee wanti ummata Oromoodhaaf hin taane abadan hin taatu. Tana beeka akkuma kaleetti. Kan kaleessa jabaadhaa diinaa sunuu cufuudha dadhabe. Kan har'aa laamshuun kun ammootu hin cufu. Abiyyii fi TPLF ammootu garaagarummaa hin qabanii. Namoonni jettan gaafii isinitti ta'u akkuma anaatitti jiraachuu mala. Garaagarummaa takkan qaban. Yoo jiraatellee garaagarummaan Abiyyii fi TPLF qaban garaagarummaan isaanii takkittii qofa. Takkittiin sun maali? Afaan Oromootiin akka sabni keenya afaan biraa hin beeyne dhageeffatee hubatee ittiin gabroomuuf afaan Oromootiin lallabuu danda'u isaa qofa. Tanaan ala wanta takkan qabu. Yaa Oromoo nuti itti iyyinee xiqqaa guddaan baanet qeerramsaa fi gadamsa godaa baafne. Erga gadamsaa fi qeerransallee guysinee godaa baafne ariinee jala ceenee qeerransa qabnee qalanne. Qeerransa san ammootuu foon isaa harree teenna seenee waraabessatti fe'amne. Yaa Oromoon hundumtu akkasitti dagamnee jirra. Tan duraa qabsoo ilmaan teenna itti qacaleessan itti kitimnee itti camnee qabsoo waggaa meeqa itti dhiibnee asiin geennee akka boqqolloo shubbee baafatu adda baafatu afaanirra geenne harree keenna itti fe'anna nama keenna qaama keenna nurraa bakka bu'e nurraa tahe jenneet isatti kennine. Akka inni qilee keessi isaa ta'e yoon beeynire hin beeyne hin dagamne bakka san. Ammallee ammootu lafti ganama ni dhaqqabna. Bakkee jirra yeroorra jirra. Kan gochuu qabnu bakka jirru kaanee arginee jirra. Maaliif akka deemu arginee jirra. Ummanni Oromoo yoo duraallee biyya Itoophiyaa jedhamtu tana diiguun barbaanne. Biyya Itoophiyaa jedhamtu tana keessatti akka Itoophiyaa jedhamnee nutillee mirga saba biraatiin walqixxummaa harkannee akka saba biraatti jiraannu barbaanne. Akka saba biraatitti walqixxummaa barbaannu san hin arganne. Itoophiyaan biyyi Itoophiyaa jedhamtu tun ammootu biyyi nuti dirqiin itti maxxanuu feenu tun dirqiin itti maxxanuu feena nuti. Biyyi dirqiidhaan nuti itti maxxanuu feenu tun takkaatuun immoo akka Itoophiyaatitti nu lakkooyne. Isii keessatti ajjeefamna, isii keessatti hidhamna, isii keessatti kolaafamna, isii keessatti harmi nurraa cirame. Itoophiyaan nuti dirqiin jala sharreqqannu tana jechuudha. Isii keessatti harki dhiiraa nurraa murame, dubartiin harmi irraa murame. San aanolee irratti itti taruu dandeenya. Itoophiyaa akkas itti taane san jala deemaa jirra. Isiin sun ofirraa nu dhiibaa jirti. Duuba hoo nuti haga yoomii Itoophiyaa tana jala deemna? Itoophiyaa tana yoo dhabne nuti maal dhabna yaa uummata Oromoo? Mee huma nuti dhabnu hima. Sabni xiqqaan takka sabni dinagdeen of hin dandeenye daangaa isaa kabajatu hin dandeenye sabni akka sabaatti akka biyyaatti of ijaaruu hin dandeenye rakkotuu ka biraati irratti maxxantuu isa godha. Nuti hoo sabni biraa itti maxxanuudhaaf hawwu sabni lafa bal'aa qabu, lafa dinagdee qabu, hawaasa bal'aa qabu, wanta hundaan wirtuu istiraateejii ta'e asii achi deemnee nama biraatti itti maxxanuuf maqaa Itoophiyaa jedhamu kana gaddiraatu uffanni nuuf maali? Mootummaan nuti amannee itti kennan Itoophiyaa akkamiitiin akka deemu agarree jirra. Itoophiyaa kalee harka nurraa murtee harma nurraa murtee magaalaa keessatti nama mirga ofiitiif dubbatu akka hattuutitti nu fannisaa turte san magaalaa walakkatti Itoophiyaa nu fannisaa turte san isii san akka deebisuu deeman ashaagirraa agarreeti jirra. Duuba isii sanitti hin deebinaa Oromoo. Yeroo har'aa tanatti yeroo jaarraa 21ffaa ilmi namaa qarooman lafa uwwise kanatti sadarkaa sanitti deebi'uu hin qabna. Abadan hin qabnu. Duunet banna malee banneet maqaan Oromoo jedhamu kun lafarraa badee akka daayinoosarsii sanitti seenadhaan addunyaan nu haa barattu malee sanitti hin deebine. Itoophiyaa lumuxxii sanitti hin deebinu. Akka biyya amma dura suuraa isii gadhiisee san agartanii miti. Akkasii sanitti abadan hin deebinu.
yoo taate Itoophiyaa sabaaf sablammiin wal qixxaayee namuu biyya ofiiti fi daangaa ofiiti irratti leecalloo ofiiti irratti abbaa ta'ee federaalizimii sirriidhaa saniin bullee wajji bulu maqaa Itoophiyaa ammaa jedhuun gaafsan lapheedhaannee nuti Oromoodha jennee waan kennarra abbaa taane yoo hin taane ammootu Itoophiyaan sun qilee buuteetu nummootu Oromoon gaara kennarratti hafanta honxooxxoo kenna gaara honxooxxootti irratti numatu hafata akkasii beeytanii Oromoon wanta harkaa qabuu fi bakka amma jiru tana sirritti of eeggannoon beekuu qaba hubatuu qaba kaadre fi jaleeyyin mallaqa nyaatanii sadarkaan malleen itti nyaatame heddumaan isiniitu qaba bakka lama tokko warra fandiin guddaan kaffalamee fi akka falmataa Ibiroo jedhan sanfaatti furifkaa teessanii nyaatan warra addatti paayimantiin addaa kaffalamee fi ta'anii miidiyaa ummata Oromoo fi sagalee ummata Oromoo ukkaamsuuf cabsu irratti halkanii guyyaa lallabanii kun ammoo warra hiriira bahiif mallaqa qarshii 700 bitan kanaan dagamuu hin qabnu eenyu akka Oromoof bu'aa buuse ummanni Oromoo osoo hin himneef beeka ummanni Oromoo yeroo ammaa kana analyze sadarkaa xiinxalaa siyaasaa ta'ee jira hundi isaa ka beekallee ka hin beeynillee hundi isaatu siyaasa wal qixxee bilchaataadha ummanni Oromoo akka hin dagamne garuu of eeggannoo godhuu qabdan warra garaaf bitame warra qarshiif bitame warra kaareedhaan lafa fudhatee kaaree ufiitiif iyyu san sabboonummaa seetanii isii jala akka hin wacne akka hin dagamneen isiniin jedha miidiyaa ummata Oromoo harkaa qabutti isiniin deebi'a miidiyaan ummata Oromoo kan itti duulame abadan hin cufamullee cufamuufillee taa'u kan cufamuu danda'u yeroo elektirikiin biyya sanii dhaabbate qofa kana beekuu qabdan fi gaafa ummanni Oromoo hiyyamu ufiitiin yoo ufii cufe qofa kanaan ala cufamuu hin danda'u hin xaarinaa hin ifaajinaa halkanii guyyaa bilaasha kooppii barreessuudhaan isinirraan dhumatinii jennaan warra mootummaatiin ummanni Oromoo miidiyaa keessan kan duraanii caalaa cimsitanii irree taatanii fi jabeessitanii utubdanii sagalee keessan bira taree sagalee ummata Itoophiyaa cunqurfamoo akka kennatiif miidiyaa taa jiru kana cunqursitanii itichitanii kan duraanii caalaa ol baasuu qabdanii wanta tokko yaa ummata Oromoo kiyya miidiyaa kan ittiin boonuu ka qabdan fakkeenyaaf paartileen mormitoota paartileen akka ofiikoo yeroo dheertuu akka dorgomii keessa turan ni beeytanii ni yaadadha yeroo tokko haalan hagana bilchaataallee ta'uu baadhu Mallas Zeenaawiidhaaf paarlamaa keessatti daqiiqaa 12 kennaniit miidiyaan biyya sanii jechuudha Mararaa fi Bulchaadhaaf daqiiqaa 2 kennan obbo Bulchaadhaan jechuudha yeroo san daqiiqaan lamaan tun waan takkaa unaan geettu jedhee gattaa'e gaaf tokko ni yaadadha ummanni Oromoo waltajjii keessatti illee hireen qabu manatti illee miidiyaa irratti illee sagantaan qabu sagantaa sanin dhabne har'an tana ufirra tarree ummata Oromoo kan boonsuu fi kan itti boonuu qabdan ufirra tarree saboota xixiqqaa haga kennaa baay'ina hin qabne saboota ukkaanfamoo akka kennaa turan kan akka sabaa Qimaantii kan akka Halaabaa kan akka Hadiyyaa kan akka Sidaamaa ka akkanaatiifuu fandi taanee daandii saayinee fi miidiyaa kennan gargaaramanii sagalee ofii ibsachaa jiran nuti ummanni Oromoo mootu akka kennatti nama ufirra taree namaa tahe kana tahuu kennatti itti boonuu qabna miidiyaa kenna jabeessinee cimsinee ammallee kan duraanii caala leecalloonis humnaanis yaadanis wareegamas kaffallee fi yoon barbaachisa ta'e bakka barbaachisetti miidiyaa kenna bira dhaabbatuu qabna miidiyaan OMN abadan hin cufamuu hin sodaatinaa tana jala murreet himnaa fi haa beekanii dirqiin akka heexoo osoo itti hadhoo itti haa fudhatanii jenna kan biraa ammootu aanole aanoleen maaf akka diigamu kana maaf raagan maaf hawwan maaf kajeelaa turan kun abjuu habashootati habashoonni gaafa amma dura Jawaar dhaqe waan gaafattanii beeytanii siidan aanolee nu jiddutti garaagarummaa uumaa bakka godaannisaa san mul'isa godaannisa kalee san arkuu hin barbaannu haa diigamuu jedhaniin ka isa qofaa miti Jawaarin qofaa miti yeroo hedduu mootummaallee ka gaafatan kana maaliif mootummaan hoo akkamiin cal'isee waan kana akkamitti fudhatee akkamitti eessabti godhee waan kana shakkii takkaan malee yaada akkasiisan gabbayee kaadirata ufiitii fi afaan ufiitii illeen dubbiidhaan dalgaan as ibsachaa jira maaf ibsatee akkamiin fudhatee haalaallu mootummaan kan barbaadu Itoophiyaa federaalizimiin ijaaramte osoo hin ta'in Itoophiyaa nugusootaa san barbaada
tawarra atseewwanii tamililikoo faasan jechuudha isiisan barbaadan tawa nuti aangoon rabbirraa nuu kennamte jedhanii gubbarraa gad dhufte jedhanii dirqiidhan nama uf jalatti bulchanii luka dhiisifataa ka barbaade ka mirga ofii gaafate magaalaa keessatti fannisaa turan san isiisan barbaadan ummanni Oromoo ammootu dhaqeeti siidaa Minilikillee hin diine gungumaa jira dhaqeeti mootu Laallibalaa takki Gondar takki Gojjamitti siidan aanoleen haa ijaaramu jenne lafa ummanni kiyya harmi irraa itti cirame lafa namni kiyya itti narraa kufe sanitti siidan naa haa dhaabatu yaadannoon godaannisa kiyyaa jedhes mallaqa ofiitiin baajata ofiitiin dhaabbate fedhii ofiitiin mootummaan ammoo kan barbaadu Itoophiyaa tana osoo hin ta'in Itoophiyaa namu eenyummaa ofii ibsitan osoo hin ta'in Itoophiyaa lumuutti tan duraan aangoon waaqarraa kennamte ani bulchansa waan ta'eef jecha kanaaf jecha seenaa ummata Oromoo bakka ummanni Oromoo itti kufe bakka itti cabe ummanni Oromoo godaannisoota gurguddaa hedduudha qaba godaannisoota ummanni Oromoo qabu gurguddaa keessaa harki muraa aanoleetii fi caliin calanqoo godaannisa guddaa ummata Oromoo onnee keessatti onne irratti godaannisa taatee dhiiga wajjin adadanuuti onneen teena dhikkifattuun nu keessa eenyummaa keenya facaastuudha kan hin daganne jechuudha kanaaf jecha kanallee hin diinan abjuu isaaniiti waa tokko wanni nuti beekuu qabnu mootummaan kun dhugamatti dhibbaan dhibbatti Abiyyiin abbaan fedhe asitti dhalate ka Ahmad yaa jedhu malee ninka kadha qalaa mormatiyyaati tan irra dhaabadhee kakadhaa Abiyyiin diqaaladha Abiyyiin haadha jala dhufe takki garattiin dhufe tana qorannee as baasnaa malee Abiyyiin dhiiga Oromoon qabu namni dhiiga Oromoon qabu haguma fedhellee jallatu haguma fedhellee alagaa gammachiisuuf waan fedhe yoo yaade bakka akkanaa tana hin ga'u jechuudha hangan hunda hammeenya hin qabaatu hammeenya hagana ga'u tana namni dhiini isaa Oromummaan parasantii 5 keessa jiru hammeenya hagana ga'u kana hin dalagu huma fedhe irrattu hammeenya hagana ga'u kana hin dalagu jechuu barbaadeti Abiyyiin siidaa warraani ijaaraa fakkeenyaaf mee wantoota turizimiif ta'an seenadhaaf ta'an godhambaalee adda addaa ni ijaara mootummaan haa jennu mootummaan kan ijaaru waan san seenaa isaa akkasitti lafa kaayee dhaloota itti aanu barsiisuudhaaf agarsiisuudhaaf dhaloota itti aanu waa barsiisuudhaaf akkasitti lafa kaaya fakkeenyaaf siidaan Minilik masara mootummaa keessatti kan ijaarame sun mallayni guddaan baajanni guddaan itti bahee alaa itti kadhatamee kan biyya keessaa itti hirpamee kan ijaarame sun dhaloota dhufu ittiin barsiisnaa dhaloonni dhufu jarreen kun mootummaa akkanaa nama gaarii akkanaa akka ta'an itti barsiisnaa jedhan silaa suni seenadhaaf itti barsiisanii suuraan isaa sun waliin ka'uuti siidaa waan ijaaraniif bakka yuttu Haile Sillaaseen kabaja itti godhanii Haile Sillaasee mana fincaanii keessatti Mangistuu Haile Maaram ajjeesee awwaale kabaja itti godhanii waajjira gamtaa Afrikaa keessatti ijaaran kabaja guddaa hagas ga'u kennaniifi nama mana fincaanii keessatti awwaalamee waggaa meeqa taa'ee tortore du'uun isaa osoo hin himamin kabaja hagas ga'u kennaniif ummata Oromoo gootota beektota hayyoota daa'ima xiqqarraa guddaatitti dhuman san siidaa isaanii maaf quudhu fi dadhaban haya lafa ardaa ofiiti irratti ummanni Oromoo ijaarrate waan nama gaddisiisu kaanii ka barbaadanii warri barbaadu jechuudha warri Itoophiyaa lumutti barbaadu siidaa ofii masara mootummaatitti galchee sadarkaa akka idil addunyaatitti mootummaan addunyaa ka fedhe yoo dhufe addunyaarraa jechuudha yoo dhufe akka daawwatuuf sadarkaa hagas ga'u san jabina akkasiisan kennanii fi ol guddisanii humna isaaniitii ol hojii isaaniitii ol faarsanii mul'isuuf masara mootummaa keessatti galchan kan ummata Oromoo hoo godaannisa inni baadiyaa ofii kosii ofiitii irratti ijaarrate maaf diiguuf deeman Itoophiyaa lumutti Itoophiyaa barbaannu Itoophiyaa nugusaan bultu Itoophiyaa takkitti afaan takkitti alaabaa takkitti jedhan san dhibbaan dhibbatti istiraateejii akka baafataniitiin mirkaneessaa jiran ummata Oromoo kana beekuu qabdanii nuti ammoo ummanni Oromoo maal gochuu qabna aanole calanqo fi kanneen kana fakkaatan bakkeen ummanni Oromoo nam tokkeellen nama lama dhiisati nama kumaatama dhiisati nam tokkeellen bakkeen itti kufe nuuf godaannisa bakkeen barataan Oromoo itti kufte nuuf godaannisa kana qofaa miti siidaa barattoota keenya waldaa keessatti ijaarratuuf jirra guyyaa tokko guyyaan isaa yeroo isaa eeggatee dhufa asii miti kan Amaara keessatti nurraa kufan sanittuu siidaa isaaniin ijaarra kan ardaa keenyarraa dhiisati ummanni Oromoo kan beekuu qabu namicha kana kaayyoo siyaasa amma deemaa jiru kana wajjin diina ummata Oromoo
sanuu gadaadhaan waan lakkooynu miti jaarradhaan kan dabarsine san kan atseewwanii kan mililik irratti dabarsine san akka isa taate dhibbaan dhibbatti jala beeynee jala murree beekuu qabnaa. Namtichi haadhan kawarraati parsantii wayii irraa qooddatee jira yookiin haati akka jedhan san xaqaxaqattee garattiin dhufte yookiin mootu namitti beera fuudhanii beeytanii haadha jala ilmi dhufuni jirani beeytanii mitiidha yookiin akkas haadha jala dhufe yookiin ammootu garaa guuttatteetiniin ittiin dhufte malee abadan abiyyiin Oromoo miti silaa Oromoo ta'ee humatti qollee aga parsantii takkaallee qabaate hammeenna kana hunda ummata Oromooti irratti yaadu. Erga abiyyiin dhufee ummanni Oromoo ni kabajame moo ni salphate? Dhibbaan dhibbatti ni salphate. Gaafa wayyaaneen jirtu ummanni Oromoo ummanni Itoophiyaa akka Itoophiyaatitti cunqurfame. Ummata Oromoo qofaa miti ummata Oromooti irratti hedduu harki caala wanni mul'atuuf baay'ina lafa inni kabar godhee argamu baay'ina humna isa keessa jiru jabina ummata Oromoo keessa jiruuti irraa kaka'e ummata Oromooti irratti miidhaan hedduu mul'ata malee akka biyyattiititti ukkaanfamee jira. Amaarri har'a akkatti naqabaa ganna dhiisaa saaxanaa na'u jinnii na'u jettu kun takkitti hafuursiti hin haxxifattu. Affaar Sumaaleen ummanni kibbaa guutumaan guututti tokkoon isaanillee kaasha koysan hin jiru. Garuu gaafa qabsoo tana dhiibnee itti nuti wareegamnee asiin geenne har'an tana kan aangahee fi kan aangessinillee numarratti gaddeebi'anii numaa isaan dhiibee asiin ga'e kana muruudha yaadan. Hin taatu mootu humni Oromoodhaa dandeettiin Oromoodhaa jabinni Oromoodhaa kan kaleessa wayyaanee kuffisee jilbeeffachiise Abiyyi laafaa kuffisee jilbeeffachiisuu hin dadhabu. Erga Abiyyiin dhufee ummanni Oromoo hin kabajamne ni salphate malee erga Abiyyiin dhufee artistoonni magaalaa keessatti reebamuun magaalaa keessatti ajjeefamuun fakkeenya Daadhii Galaan fudhadhaa. Waa tokko yeroo bubbulte namaa galti yaa Oromooti. Daadhii Galaan gaafa ajjeefame diina ajjeesee nama biraattu ajjeesee jinni ajjeesee jenne. Bubbulteeti nuu galte artisti Daadhii Galaan kan itti ajjeefame artisti Daadhii Galaan dargii arrabsa dargiidhaaf sirbe mililikiin arrabsa mililik irratti sirbe sirna cunqursaa isaaniitti irratti sirba yeroo hundaa sirba sabboonummaa isaan ilaallatu qofa irratti sirba. Kana dubbiin isaa amma nuu galte akka isaan keessaa isaaniin shuutu godhame jechuudha. Artistoota Oromoo kan waa'ee sabboonummaa leellisan kan keessahuu waa'ee jaraa waa'ee warra atseeyotaa kana maqaa dhayan adamsuun bakkayyuttuu ajjeesuun tumuun hidhuun hiraarsuun sodaachisuun bituun akkuma itti fufetti ta'e nuti ammootu Abiyyi eega dhufe hin kabajamne eega Abiyyi dhufe du'a hin dhiisne nuti. Oromoon guyyaa takka bahaa hanga dhihaatti kaabaa hanga kibbaatti Oromoon osoo hin ajjeefamin ooltee bultee hin beeytu. Duuba nuti ka barbaanne nagaa bituudha barbaanne nageeni suni nama kennan nu eegamaa qabsoo teennatu asiin gahee nutu bakka kanatti abbaa ta'ee nutu nuun namaan deemee biyyaafis taanee nagaa kana eeggannaa jenneeti irratti dhumanne nageenyi nuti arganne eessa jira. Oromoon akka Oromootitti mataa ol qabate kabajamee hin kabajamne takkaatu akka Abiyyi eega dhufeetitti hin salphanne. Bar Abiyyi erga dhufe manneen amantaa 35tu gubate gaafa wayyaaneen jirtu akka hawaasatitti akka paablikiititti ukkaanfame malee amantiin tokko adda keessaa hin acuucamne. Bar masgiinni agaraga gubatee argitanii jirtanii hin agarreeni. Barataa yuunivarsiitiitti akkatti ajjeefamuun erga fincilli qabsoodhaa eegale wayyaaneen gaafa waan qabattu dhabde gaafa galuudhaaf kaate sareen maraatti nama ciniintii Jawaar jedhe saniif akkas nama bitaa mirgatti nama nyaatte malee gaafa fincila dura jechuudha wanni isaan addatti baasanii ummata Oromoodhaa akkatti hammeenya hagana geettu tan irraan gahan hin jirtu. Abiyyiin erga dhufe nuti waa meeqa miidhamne addunyaan kan itti quba nu qabdu ummata Itoophiyaa gosa bal'oo Itoophiyaa keessaa taate Oromoorraa mootiin gabbu'ee fi Oromoon bulchaa jiraa nuun jetti. Yoo nuti bar iyyi nu kanaa'uu namni dafee nuun hubatu dhugaa namni nuun hubatu maqaa addunyaa duratti akka Oromoon nu bulchuutitti maqaa keenya himatee nu keessaatti nyaachuudhaan nu keessaa guddachuudhaan afaan keenya baratuudhaan Oromoodhaa Oromoo biyya bulchaa nuun jetti addunyaan. Garuu ammootu kan gabroomee bulu ummata Itoophiyaa keessaa har'an tana Oromoodha. Mee ilaala kibbarra komaandi poosti jira lixarra komaandi poosti jira. Yoo ilaalam
masara mootummaa matarra ka jiru maqaadhaaf nama afaan oromoo dubbatu san Abiyyi san ilma Minilik san jechuudha. Mataadhaaf isa jira. Raayyaa ittisa biyyaa yoo fudhatte, Itamaajoor Shuum yoo fudhatte, hundi isaanii abbaa alangaa biyya kanaa yoo fudhatte, guutumaan guututti bakka silaa aangoo jedhamte maqaadhaaf harkaa qaban. Nama akkamii? Nama fotokooppii ta'an, warra fotoo qofa ta'an, fotoo walaa lammaa walaa jinni, all of simple, hundi isaanii fakkiidha, fakkaattudha. Abbaan feetan waan feetan jedha malee, lammaanis nama afaan magaaziti, nama afaan isaa waan itti qabe muru dhadhaa godhee baasu. Har'an tana waraanni isa jalatti hogganamu bakka inni hoggansarra jirutti Oromiyaan lixaa komaandi poostii jala bulti, Oromiyaan kibbaan komaandi poostii jala bulti. Komaandi poostiin yeroo kam labsamuu qaba, akkamitti labsamuu qaba ni beeytan. Emergency wanti jedhamu wanta yeroo balaa irraa booda akira biyyattiin sun akka hin jiineef the last of chance waan jedhaniin irratti kan komaandi poostiin sun labsamuudha. Har'an tana ummanni hin fincille. Meelaala mootummaan ka jedhu silaa mootummaan kan fincila san labsuu ture fi kan labsamu fincila irratti kan labsamu komaandi poostiin kan labsamu fincila hawaasati irratti. Social movement miti kun sochii hawaasni achi keessaa godhaa jiru miti. Kan jedhaa jiru innis kan himataa jiru shiftatu achiin na seenee jedha. Duuba eega shiftaan biyya san seene, shiftaa san bakka jirutti aadamsu yoo danda'e, gaara keessa jira jedha shiftaan ni beeka, bosona keessatti aadamsu, magaalarra, baadiyarra wanni wallaggaan komaandi poostiin kaayamuuf maali? Sochii hawaasatii miti kan uggurame, sochii fincila hawaasatii miti kan taasifamaa jiru. Fincila riphee lolaati. Riphee lolaa bakka inni jirutti barbaadudha malee riphee lolaaf jecha komaandi poostiin biyya nagaati irratti labsame biyya nagaa maaf dhoorka? Hawaasa nagaati irratti labsame hawaasa nagaa maaf dhoorgata? Kibballee yoo taate bujiif booranni ummanaa miti kan fincilaa jiru. Erka shiftaan ni jira jedhe shiftama san irratti haa duudu. Riphee lolaa yoo jiraate riphee lolaa san irratti haa duuduti. Hawaasa irratti maaf labsa komaandi poostii? Waan nama gaddisiisu dhugaa rabbii. Kaadiroonni warri garaaf bitamtan, warri seenan keessan qilee bu'e yaa warra qilee warra garaaf du'an osoo kanas argitanii dhageettanii beeytanii ammoo wallaaltaniiti miti nama beekaa rafee hin dammaysanii waamichi hin dammaysuu jedhanii beekaati kanarratti jala deemtanii dibbee taatanii fi ummata oromootirratti duulaa jirtaniin seenan isin gaafatanuti ammootu akkitti isinirraa baafnu isin warra jaleeyyii kana hin beeyna guyyaa walitti nu fida guyyaa eeggadhaa. Mootummaan kamuu mootummaan irree qabu Muhammad Gaadaafin biyya Liibiyaati irratti waarre waggaa 42 ofiititti salphateeti qabrii kabajaan qabne gale. Looran Baagboon biyya Ivory Coastitti waggaa dheertuu eega jiraate ummata san gadhiite illee akira akka hin taanetti mana hidhaa gale. Namni mootummaan jabaan abbaan irree kamuu biyya addunyaa kanarratti yeroodhaaf waara malee waarre. Mootummaan ammootu biyya biraati koolugaltummaa gaafatee baqatuu mala akka Mangistuu Hayilemaariyaam kanatti. Jabaan akka Mangistuu Hayilemaariyaam hin jiru jedhan Afrikaa keessatti duraan yoo himan abbaan irree abbaan waraana innuu hin waarre hagadhaa koolugaltummaan akka baqattoota ijoollee Oromootitti jiraataa jira. Mootummaan kamuu biyya tamirra abbaan irree hin waaru yeroodhaaf taa'uu danda'a. Ammoo mootummaan biyya biraatitti baqatuu danda'a. Isin immoo warri bakka itti baqattan hin qabne, warri qeenxen namtokkeen biyya isin baqattanitti illee Oromoon biraa isin eegu bakka itti baqattanii fi bakka seentan koola isaa jala gaafa mayxallaalladha. Alaarmiidha yeroon amma irra jirru. Alaarmi jechuun yeroo baallamaati. Yeroo alaarti taate. Yeroo baallamaa yeroo alaarmii taate tanatti Abiyyiin alaarmii ofii eeggataa jira. Seenaa keessanis dhabdan, saba keessanis dhabdan, jiruu teessanis dhabdan warri jala deemtanii dibbee halkanii guyyaa nagaarii tanuu irratti tumtan nagaarii Abiyooti jechuudha. Abiyyiin hin ka'a jaalatullee jibbullee ni ka'a. Ummanni Oromoo yoo filannoo tanaan Abiyyiin hin kaane hanga firii xaafii hanga amma filannoof jedhee madaa guddaa harka akkatti irraa qaraxa muran obse kana hanga tiisisni namarra yeroo taa'u nama dhagamu san hin obsu ummanni Oromoo filannoo irra tarraan akkuma wayyaanee kaasisanitti dirqiin kaasa. Tana dhibbaan dhibbatti beekaatti haguuggatee yeroo tana alaarmii tana eeggataa jira ummanni Oromoo. Warri jala deemtanii dibbee tumtaniif warri mallaqa nyaattanii saba keessanirratti duultan hundi keessanuu bakka seentan laalladha yookiin ammootu dafaatii saba keessanitti makamaa karaarraa deebi'a. Tokko poolisii Oromiyaati. Poolisii Oromiyaa
kaleessa gaachana kennaa irkoo kennaa isin qabnaa isiniin boonna jenne har'a hoo maqaa biraa akka isinin jennu ni feetanii saba kanarraa cittanii saba biraa ta'uu ni feetanii yoo makkalaakayaan humni raayyaa ittisa biyyaa awwadaa keessatti akka nama bineensa marsee godatti qabeettu ijoollee godaa manaa gabbaatu akkasitti tumu caalaa wanni nama gubaa addunyaa tanarra hin jirtu dhuguma yoo isin nama sammuudhaan yaadu taate bineensarraa beeyladarraa xiqqoo yoo wayyaa qabaattan poolisii oromiyaa beeylada mar'aturraa yoo wayyaa qabaattan wanni akkas caalaa nama aarsu akkas caalaa eenyummaa ofii akka eenyutan nama gaafachiisu jiranatti hin fakkaannu poolisii oromiyaa of gaafadhaa isinillee gaachana kennaa saba kennaa qaama kennaa isiniin boonna irree kenna jennee bakka yuttuu isin jala shurshurree isin shelataa jirra isinillee ammootu yoo diinumtan humata ka waraanni baay'ateen raayyaan ittisa biyyaa federaalli poolisiin naannoo baay'ateen humata akka abiyyiin kufan oolchu kabeekuu qabdan isin kana mootummaan jabaan fedhe gadaafi caalaa namni jabaan jiru nama dowlaa arabaa tana biyya fedheef haga firiixaa fi bakka hin qabne kufuun isaa hin oolle akirani kufa salphina mootummaan abiyyiillee ummata oromoo ummata bal'aa kanaa miti ummanni sabni xixiqqaan saba miliyoona takka qaban nama miliyoona takka qaban yoo ukkaamsee jiraachisa jedhe biyya tana itti bada malee ukkaamsuu hin danda'u namni kabeekuu qabu mootummaalleen isinillee kabeekuu qabdan waa tolchitu nama dhiba malee waa balleessuun nama dhibu nummaa warri nagayaan har'an tana hidhannoo ofirraa hin qabne teennee haasuyni kunillee gaafa badiin geettee badiif kutanne namni tokkochi nama kumaaf gahaa akka ta'e beekuu qabdan namni hadhaayee yeroo irraa booda irraa dhumatte akka hadhaayee sadarkaa hin barbaannetti seenullee beekuu qabdan tana jala murree wal hubachiisuu barbaanna poolisii oromiyaa dhaamsi isiniif qabnu nuti obboleewwan keessan ilmaan oromoo nurraan dhayinaa ilmaan oromoo nurraan tuminaa akkasitti ka isin jilbiiffachiistanii nama guddaa ispoortii dalaysiistanii luka ol qabi jettanii qorrite jettaniin sun ilmaan oromooti afaan oromootiin itti dubbata kaleessa wayyaaneen zallawaan hunjette afaan warraa nuti dubbatte nutumaa turte maali alagaadha diini namaan nahu har'a hoo isin obboleessa keessan yoo mirga ofii gaafate yoo huma fedhee ta'e akkamitti akkas sadarkaa sanitti tumtan yaa poolisii oromiyaa kanarraa maytanii jirtan gaachana ummata oromooti isinii wanni jedhan hiikkan isinii haa galtu gaachana ummata oromoo jechuun isin ka mootummaati miti tajaajiltoota ummataati malee isin tajaajiltoota mootummaati miti hojiin keessan nagaya ummata keessanii eeguudha malee nagaa mootummaa eeguudha miti nagaa ummata keessanii eeguudha mootummaan yoo inni daandii sirriirra jiraate mootummaa fakkeenya mootummaa addunyaa kanaa laalame mootummaa akka Ordobaan laala biyya Turkiyaa gabbayeet hawaasa keessa deema an biyya Sumaalee turanii beeka biyya xiqqoo Sumaalilaandii san mootummaan isii hin eegamne mootummaan hawaasni jaalatu hin eegamne hawaasa keessa gabbayee deema mootummaan konfidansii ofirratti yoo qabaate yoo dhugaa sabaaf hojjate wanni eegamuufuu hin jiru isin immoo poolisiin oromiyaa mootummaa eeguudhaaf miti nageenya ummataa nageenya biyyaa eeguudhaaf nageenya biyyaa eeguun duuba ispoortii nama hojjechiisuudha nama irra dhaabattee tumuudha obboleessa kee nama guddaa achi keessa jiru san tumuudha yeroo akkasitti raayyaan ittisa biyyaa nama hulaa keessaa gabbaa uleen tumee akka bofaatti jilbeeffachiisee mataa keessa tumusan yoo san argite akkamitti atillee gochuma akkasii raawwataa jirta akkamitti garaan keessi danda'e Mustafaa Hussein yaadattanii dhiira gaafa agaaziin isa bira dhaabatee nama dha'u baras garagalee agaazii lafaa guuree lubbuu takkitti ofii wareegee agaazii meeqa kuffisee ummata oromoo kabajaa itti horee ummanni oromoo gaaddidduu isaatiin achi keessatti jiraataa ture maali aantummaan akkasii isinitti maan dhagamne obboleessa kee akkasitti yoo tuman sitti maan dhagamne qaama keeti poolisiin oromiyaa nuu abiyyiin bakka itti galu qaba nuufi isintu bakka takkatti walitti gala kanaafu oromoo keessaa baatanii oromoon miidhina amaanaa isinitti haa taatu ta'u obbolummaa wal kadhaan immootu yeroodhaaf gaafa kadhaa tanaafi obsa kana nu fixachiiftan poolisiin oromiyaa way biiroo keessa oolte biiroo keessa bultaasa mana haatetiitii gabbaataa bar baatii lamalleen taatu mana haatetii dhufta kanaaf jecha saba keessan irratti daban hojjetinaa saba keessaniif dhaabadhaa mootummaa miti saba keessan bira dhaabadhaa living ana bilbila keessan keessummeessuun ta'u
isa turakkoo qaba anaa miti. Kanaafuu tiyyuma asiisinii dhawwaaqa kana fakkaata gaayyaanni farda leexaa yaabbannee nunguulee yaada kaan irraa kaanitti nuun cehe nun laalinaati. Namni ammootu yeroo haasa'u miira keessa waan seenuuf jecha dubbiin dubbirraa dubbitti harkistii. Kanaaf hundaa'u keessa deemee qubaan tuttuqaa jechuudha bakka madaan jirtu. Ummanni Oromoo har'allee dammaquu qabdan. Dammaqqiin tan duraanitii miti dammaquu qabdan. Ammallee ummanni Oromoo uf hin dagatina. Mootummaan meeshaa kotorbaandii jedhet Oromiyaa keessa wanta seente manaa guuree mootummaaf galii godhaa jira. Hidhannaa uummatarraa hiikeetiniin walitti qabee waajjira walitti qabee mootummaaf galii godhaa. Kan mootummaaf galii ta'u maasara mootummaa keessa taa'aa jira isinitti hin fakkaatin. Fe'amee raayyaa ittisa biyyaatiin ajjabamee meeshaa biraa fakkaatet naannoo warraa geeffataa jira. Amaarri hidhatee kilaashii mataa haga miilaa hidhatee rasaasa akkatti ofirra maree zarraaf nuun jedhaa jira. Ummata Oromoo ulee bareedaa qabatee yoo inni magaalaa dhaqe irraa hiikaa jiran, irraa fuudhaa jiran ulee isaa, shimala isaa irraa fuudhaa jiran ummata Oromoo. Biyya ammootu qawwee hidhataa jirti. Ummata Oromoo hidhadhu, waan qabdu gurgurii hidhadhu. Yoo biyyi jiraatte, yoo nageenyi jiraate, yoo biyya qabaanne qabeenya horannee qabeenya sanirratti jiraanna. Dura hidhannee jabaannee diina ofirraa deebisnee mootummaa ofirraa kaasnee mootummaa mataa kennaa ijaarrannee kan harree ta'e itti fe'amnu, kanu baatee nuun deemu, kanu ajajannu, kanu barbaannu, kanuuf ta'u, kanuuf beeku, ka garatti nu beeku, ka itti himannee nu wallaalu miti. Ijaaranneetiniin gaafsan dinagdee godhanna. Har'an tana sadarkaa dinagdee godhannuu miti. Qabeenyi uummataa gubamaa jira. Qabeenyi uummataa saamamaa jira. Qabeenyi uumamaas gubataa jira. Kan uumamaan alaa qabnullee bosonni keenyas gubataa jira. Bineensi keenyas badaa jira. Lafti teennallee saamamaa jirti. Oromiyaan bakkayyuufuu akka daabbootitti qirca hiramaa jirti. Qirca hiramaa jirti. Finfinnee illee ni qabna jenna malee wanni qabnu takka hin jiru. Finfinnee asii pilaanii isii baasanii Amaaran gayan duraanuyyuu teenna immiyyatu asitti nuu qorqoree jechaa jiran. Silaa taate fi akkasitti ol fuudhaniitiniin Bahardaarin moggaa kaatanii magaalaa lama waliin maxxanfatan. Garuu hin taatu. Amma immoo istiraateejiin Abiyyi baase magaalaa babal'isuun rifoormii baasee asii diriirsee wal qabsiisee isii tanagaa bifa biraatiin maastar pilaanii nu beeynu sanii maastar pilaanii biraatiin pilaanii itti baafatee jira. Umriin isaatu achiin ga'umaa ifaaja. Ka jedhuu barbaannu alaarmii irra jira, alaarmii ofii eeggataa jira. Umriin isaatu achi hin ga'uuti. Tanallee itti yaaddayna. Garuu uummanni Oromoo dammaqa, hidhadhaa, jabaadhaa, ijaarama. Yeroo bariin dhiyaattu dukkan dimimmisatu baay'ata. Dukkan durisa jedhaniini dimimmisni ni baay'ata afaan bariitirra jechuudha. Hidhaan ni baay'atti, ajjeechan ni baay'atti, saamichi ni baay'ata, dararaan ni baay'ata. Wayyaanee yaadadha gaafa nu dhaamsuudhaaf hiriira eegalame san cabsuudhaaf humna qaban fayyadaman. Humna isaanii hunda agarraan akkasumatti itti deeme isteeppima sanin kenna ol ka'a deeme humni jaraa gabbu'aa deeme. 2017 gara xumuraatirra waan hunda dukkaneessitee neetworkii cirtee kaan gootee tumtee ajjeefte wanni isiin humni isiin hin fayyadamin hin jiru. Uummata akka qabsoo uummata Oromoo sanin dhaamsine sadarkaa dhama'aa kan achi kaannu saniin nu geette. Garuu uummanni Oromoo qabsoo godhe saniif firii itti godhe dagameet abbaa hin taane harka kaayate malee. Waraabessatti harree ofii seeti waraabessatti foon fe'ate malee ummanni Oromoo qabsoo 2014 irraa kaasee oo'ituu godhaa ture tana bakkaan gayatee jira. Amma ammootu bakkaan gayatee jiru qabsoo irraa dhaabannee miti. Ammallee isteeppii biraa nu barbaachisa. Qabsoo haaraa nu barbaachisa amman tana. Karatti bahuullee ni jirti. Dhumuullee ni jirti. Mootummaan sunillee gaafa achi ka'u san akkanumatti nu fixaa, nu hiraarsaa, nu gubaa waan inni nun godhin hin jiru. Maali gaagala deemaa waan balleessee xaragatee deema. Kunillee amma akkasuma. Nama hidhuun, nama ajjeesuun, nama reebuun, nama tumuun, namaan sodaachisuu, kara kaan hin mallaqaan bituun, namaan sodaachisuudha. Miira namaa keessa seenanii qorqalbii namaa hatuudhaaf hin dandayamtu. Haguma fedhan haa godhan ka dhumneet Oromoonni beekuu qabnu. Yoo ati duute obboleessi kee hin bilisoomaa beekuu qabda. Ani yoo obboleessi kiyyaa fi ilmi kiyya na duubaan bilisoomaa beekuu qaba. Qabsoo harkaa qabnu tana, qabsoo harkaa qabnu bakka har'a jirru tanarraa
bakka murteessarra jirra, bakka jabdurra jirra. Akka duraanii san gaara dhiibuu miti. Gaara dhiibne matarra ol baane bara amma xiqqoomannoo hafeeti. Amma hagattii jirtu tana dhakaa matarra jiru san qaa goone kaasudha. Yeroo alaarmiin gayaa jirti baatii muraasa nu hafe hin arginaa. Tuun irratti tuun birratti akkas goone akkas taane akkas goona akkasitti quba qabaadha. Afaan Oromoon ittiin wal beeku beeytanii. Jalee afaan bartee nu jala deemtee viidiyoo adda addaa maxxansitee waan adda addaa jettee kaadiree taatee lafa fudhattee jinnii taatee huma feete haa jettu kuni mallaqaan har'an tana jawaala samsingii miskiinni bitatu hin dandeenye bitatanii feesbuukii bananii fi daataa firii gadhiisisiisanii fi miskiina bitaa jiran feesbuuk irraa akka iyyituuf dubbii keenya irratti garuu anillee warra akkasiiti miti an duraanuma qaba mallee biyyan jiru warra sanyaadhu miti akkasitti quba qabaadha. Waan akkanaattu jira. Duulle haguma fedhanillee karaa fedhanillee banan ummata Oromoo sakandii takka gufachiisuu hin danda'u. Jalee fi furushkaa jedhan saniif uummata akka bakka laatinaa ummanni Oromoo hayyoota keessan eeggadha, tokkummaa keessan eeggadha. Wanni beekuu qabdan kaleessa birrii qabaannee miti, taankii qabaannellee miti, baankillee qabaanneetii miti. Baankiin keenna baay'ina ummata keennati. Taankiin keenna ammootu baay'ina ummata keennaa fi sabboonummaa irree keennati. Ummanni Oromoo sabboonummaa ofiitiin harka qullaa rasaasa dura dhaabatee lapheetti kennee obboleessi biraa kufee obboleessi hafe xiqqaan ammoo har'an tana calaancala xiqqoo takka argee jira. Amman tana jabduu akkasiiti miti. Yeroo dhufte nutti hadhaa'uu maltii hadhaa tana dhandhamne alaarmii irra geenne tana gaafa alaarmiin tun geette waan goone godhuu qabna. Ummanni Oromoo akkasitti beekuu qabdanii siidan aanolee onnee teenna irratti ijaarame dhiini keenna onneen teenna wayita raabsitu sabboonummaa nu keessa facaasaa jirti. Wanta gaafa san akkaataa itti wareegamne sun nuti siidarraa miti onnee teenna keessa jira. Abadan siidan aanolee kosii teennarraa kadiidanii miti. Finfinnee daalattii fuula duratti 4 kiiloo jechuudha. Daalattii fuula duratti bakka Minilik dhaabbatu san Minilikiin kaasnee siidaa aanolee dhaabna. Ummanni Oromoo baay'een aanolee fi calanqoo irratti dhumate. Azuula irratti dhumate. Godaannisa Oromoo kanniintu Finfinnee keessa dhaabatee Finfinneen magaalaa Oromoo ta'uu mul'isa malee Minilik Gondarii fi Goojjamii isaatitti dhaabatuu qaba yoo ta'ellee malee Finfinnee keessatti nu dhufee lafa teenna irratti abbaa ta'ee teenna ammoo kosii teenna irratti bakka nuti ardaa keenya irra ijaarannee sanitti hindiinan siidaa calii calanqooti fi aanolellee seenaa xureessanii aseewwan keenya maqaa nurraa busheessanii diigamuu qaban ka jedhu that is the dream. Abjuudha abjuu kantuuti yeroon alaarmii isaatu dhihaattee jirti. Rabbiin nurraa haa kaasu. Warri areeda muxawwaallee warri qalbii qulqulluullee du'aayii teessan irratti darbaa. Akka gaafa Muktaar Kadiir kaastanii sanitti ulamaa'uun teennallee kaasa akka Hayilamaariyaam Dassaalany kaaftanitti kaasa akka TPLF hin galchitanitti galcha. Abiyyillee dhaqqabachiisa. Abiyyiin inumaa kaasuu sanii miti. Abbaa isaa ani ilma mallasaati jedhee miti. Abbaa fi ilmi walirraa hin haftuuti. Akka isa dhaqqabatutti riifarii barreessaaf. Riifariin haa barraayuuf. Ani ilma mallasaati jedhee miti. Bakka hin barbaade sanitti haa barraa'uuf. Amma gaditti barreessaaf malee abiyyiin bakka biraatitti hin barreessinaaf. Inshaallah qabsoon ummata Oromoo irree sabboonummaatiin dhiiga Oromoo tatirratti biqiltee ijaaramte waan taateef jecha qabsoo nama hidhuu fi nama doorsisuun nama ajjeesuun duubatti deebistuu miti. Hayyuu keenya sa'aatii 24 roorrisanii filannoo keessaa baasuu deeman. Kanallee waan takka jechuu barbaada. Jawaariin waan sodaataniif jecha akka ummata Oromoo dhibbatti harkaa qabu warra kaadireen isaanii mallaqaan bitteen malee kaadireen nuuni kijibdi. Mustafaa Jaarraa fi Hangaasan ni argitan. Gaafa filannoon dhufte Jawaarii kennuufteetti hin kijibdi. Qaaqawwan afuuftuun garaaf iyyitu tuni akka saree duttee sagalee kabaja hin qabneef sagalee galata hin qabne Jawaarii kennuufteetti. Hin beeyti sun akka gatii hin qabne that is useless. Waa takka alagaadha hin galaa hin beeyti. Amma garaaf iyyiti daangaa dabartee fitte aarra malee garaaf iyyitee daangaa dabartee fitte aarra malee akka inni bu'aa hin qabne illee ni beeyti. Yoo hin beekne illee Rabbiin haa beeksisuuti. Jawaariin waan sodaataniif jecha ummata Oromoo filannoonis sagaleenis harkaa qaba. Humnaanis
tarsiimuunis harkaa qabaa kanama fedheenuu Jawaar nu caalaa waan beekaniif jecha Jawaarin sodaatan. Jawaarin maal godhuu barbaadan filannoo keessaa waan sababanii kazaa bursaa jedhaan san jinni jaankaa itti guuranii mana xonqaayuu fi abiyyiin dhaqusan illee taatu itti dhaqanii filannoo keessaa Jawaarin baasudha. Filannoo keessaa Jawaarin bahu. Inshallah rabbiin itti kadhanna tabiraa ta irreeteen raafte rabbiin itti kadhanna nuti Oromoon hin bahu Jawaar haqa ufiitiif biyya ufiitiif saba ufiitiif dhugaadhaan onnirraa ka'ee qabsaahaa tures qabsaahalleedha. Jawaar lammummaa biyya Ameerikaa deebisee jira. Namni addunyaa kanarra jiraatu namni lammummaa hin qabne hin jiru. Namuu sitiziina takka ni qaba. Lamaa miti takka ni qaba. Namni kamuyyuu tam qaba tam biyya takkaa ni qaba. Takkii biyya itti baqatee keessa jiraatu kan seeran lammii lammataa tahee kennameef. Takkii biyya irratti dhalate tan irratti uumame san tan uumamaan jalqaba qabu san qaba. Jawaar lammummaa biyya alaa ta'an rakkoon kalee fudhachiiste galchee jira. Ifaan ifatti himee jira. Ragaa guutuu qaba. Wanni wal shakkiin hin jiru. Lammii biyya isaa Itoophiyaa maqaa jedhu kana yoo dhoorkatan wannummaan nuti Jawaariif lammummaa kadhannu hin jiru. Oromuun kabeekuu qabdan warri abiyyiin deeggartanillee asirratti dubbii dhugaa wal haa hubachiifnu. Itoophiyummaan nama Oromoo afaan Oromoo dubbatu, nama Oromoo nama Oromiyaa keessatti dhalate, nama Oromoo Oromoof qabsaa'u, nama Oromoo jedhanii addunyaan beektu nuhi Oromoo dhiisati. Itoophiyummaan dhoorgattu nu maal nurraa qabdi duuba? Itoophiyummaan Jawaar Muhammad lammummaa dhoorkattu ana leellisaa Oromoo irraa humaa hin qabdu. Anillee isirraa humaa hin qabu. Itoophiyummaan lammummaa Jawaar dhoorgattu ummata Oromootirraa akka waan qabne beekuu qabdan. Itoophiyummaan lammummaan Itoophiyaan feetu. Itoophiyaan lammummaa isiin namaa kennuu feetu nama isaanii harka dhahee fi nama warra sirna atsee isaanii kabaju qofa. San ammootu ummanni Oromoo hin hayyamaaree hin hayyamu. Ummanni Oromoo waan dhugaa waan qabatamaa jaarraa amma jirru kanatti wanta ifa tahe wanta isaaf tahe qofa barbaada. Itoophiyaa akkasiillee hin barbaannu. Yoo taate wal wajjin jiraanna. Yoo tahamuu didde ammootu gargar baanee jiraanna rakkoon takka hin jiru. Oromiyaan biyya uf dandeette akka Tigreen deengaddeette san yoo tahuu baatte Itoophiyaa Tigraay biyya uf dandeette innee labsuu dandeennaa jette san akkasi Oromiyaan maaliin isii gad jirti? Bal'ina lafaatiin isii 4 yookiin 3 taati. Baay'ina ummataatiin nuti ku miliyoona 60 jarri bar miliyoona 6 meeqa ta'an harka 10 caallaa dhiiroo isiin sunuu uf dandeennaa jechaa jirti. Nuti ummanni Oromoo ummanni bal'aan kun uf hin dandeenyu uf hin jenne uf sodaanna gantuu fi hattuu yartuu tan of keessaa shoot down wayita goone ummanni Oromoo akka nama gingilchaa xaafii gingilcheetti callaan gabbu'ee ingirdaanni gubbatti ni afaan ingirdaada akka goona akkasitti quba qabaatuu qabdan yaa ummata Oromoo. Itoophiyummaa Jawaarin lammummaa dhoorkattu san nutillee hin beeyne Itoophiyummaan sunuun hin beeyne. Dhugaa Itoophiyummaan sun kalee osoo nu beeyte akka Itoophiyaatitti sirni atsee amma biyyi faarsu kun osoo nu beeke harma nurraan muru harka nurraan muru nun kolaasu ture. Akka Itoophiyaatitti nu beeke lammii ofii akkas hin godhan kaa diinahuu waraana tokko yoo booji'u akkas hin godhu bar. Meeshaa irraa hiikee booji'ee waan wajji dubbate yookiin shuutu godha yookiin deebisa booji'amaadha. Itoophiyummaan sun sadarkaa waraana lama biyya lamaa wal lolteetitti illee nu laalle. Diina diinummaa addunyaarraa hin jirre naazii lammaffaa jechuudha diina akkasii nuti taate. Duuba Itoophiyaa akkasii sanirraa nuti maal barbaanna yaa uummata Oromoo? Uf geennaa yoo nagaa barbaanne immoo ollaan isaa jiraatu madaa tarresan keessa keenna qabanne yeroof dhiisne nagaa wajji jiraannadha malee Itoophiyummaa kalee san barbaanna miti nu kaayyoon Oromoo. Wanni kufneefillee wanni cabneefillee Itoophiyummaan kalee sun Itoophiyummaan abbaa feete lammummaa kennite abbaa feete fanniftee magaalaa keessatti beekaa kenna qeggoote fanniftee kaan harka kaan harma irraa murtee kaan kolaaftee qarabaan qabdee kaan qeensa qarabaan irraa yaaftee jiraachisaa turte sun Itoophiyaan sun akka jiraattuuf osoo hin ta'in Itoophiyummaan Oromoonis Oromoodha. Oromoonis saba biraa wajjin wal qixxeedha. Biyya tana keessatti mirga wal qixxee qabanii jettu sun akka ijaaramtuuf. Yoo taate ni taate yoo hin taanne ammoo qilee buuti. Akkasii quba qabaadhaa jedha. Jawaar ammootu ummanni Oromoonni beekuu qabdan Jawaar. Karama fedheenu lammummaan isaa akka jedhansa yoo dhoorgattee yeroo akka filannoo gufachiisan taate wallaahi billaahi balaa guddaa as deemu akka nama mana banatee itti seenutti itti seenantu jira. Balaa san rabbiin isaan haadhan dhamachiisu hin jennu.
rabbi jalaa isaan haa baasu isaani fuuni sodaanna akkasiitii gaa isinitti dheeressi fakkaadha gaa har'an tana farda leexaa yaabbadhee yaanni naangulee bitaa mirgallee isiniin dha'e keessi isinii fiffiigee hordoftoota kabajamtoota daawwattoota marsaa kiyyaa gaa baga nagaan dhuftanii kan waliin arginillee yooyyaa jennee gaa amma sagantaa kiyya xumuruudhaaf deema gara goolabbiititti deema invite nama erguu kana warri feesbuukii Mark Zuckerbergitu dhorkatina fakkaataati hin hayyamu asirra nama hedduuf erguu yaadee namni illee naan erkine akkasi gaa yaada keessa fiffiige tanumaa walii galchaa horaa bulaa deemanaa isiniin jaaladhaa gadaan gadaa bilisummaatii gadaan gadaa tokkummaatii gadaan gadaa injifannootii kan irratti argamnu kun ammootu alarmi time yeroo baalamaa tanatti beellama san qofa eeggannaa akkasi jajjabaadhaa gadaan kuufaa gabbina